ዱባይ አንቀጠቀጠችኝ፣ ዱባይ አልሆነችልኝም፣ ዱባይ እንዲያርገችኝ፣ ዱባይ አስታመመችኝ፣ ዱባይ አፈጠፈጠችኝ፣ ዱባይ አቀለቀለችኝ የምትሉት ሰዎች ዱባይ ምንም አላረገችሽም። እንደውም አንቺ ነሽ ዱባይ የሆነ ነገር ያረግሽው። ዱባይ አንቺን ምንም አላረገችም። ዱባይ ውስጥ ለመኖር ከፈለሽ ከሰው ራቂ፣ ከወረኛ ከዘረኛ። ስራሽን ላይ ትኩረት አርጊው። የሚመጥንሽ ቦታ ቆሚ፣ ደስ የሚልሽ ቦታ ሂጂ፣ ራስሽን ትኩረት አርጊው። የሚደስት ቦታ ሂጂና ራስሽን እንደዚህ የት ነው ያለሁት ብለሽ ጭንቅላትሽን የማረባ ቦታ ከምትሄጂ ዱባይን ስም ከማታጠፊ እኔ ነኝ ዱባይ የሆነ ነገር ያረኩ በይ እንጂ ዱባይ ምንም አላረገችሽም። ዱባይ ያረገችኝ ለምትሉ ሰዎች ማለት ነው። ዱባይ ምንም አላረገችሽም። አንቺ ነሽ እንጂ ዱባይን የሆነ ነገር ያረግሽው። ዱባይ እኮ የስራ ሀገር ናት። ዱባይ የፍቅር ሀገር ናት። ቤሩቶች ድምፅ አለ የለም። ኳተር ድምፅ አለ የለም። ጆርዳን ድምፅ አለ የለም። እና ዱባይ የፍቅር ሀገር ናት። ሌባ ዱባይ ውስጥ ነው። ስራ ፈላጊ ዱባይ ውስጥ ነው። ቦይፍሬንድ ዱባይ ውስጥ ነው። ሁሉም የሚገኘው ዱባይ 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 ውስጥ ነው። ስለዚህ ዱባይ አንቺን ምንም አላረገችሽም። እዚህም ሲሄድ ዱባይ እንዲያረገችኝ፣ ዱባይ አልተመቸችኝም፣ ዱባይ ቅንቅን መጨመረችብኝ። ዱባይ ምንም አላረገችኝ የኔ እናት። ዱባይ አንቺ እንደውም አንቺ ነሽ ላሊሜ አልባሃ ደራ አከተኒ ገዲ አልባ warra harraba isaanii hin eegganne jechuudha. Kunoo isaan kanaa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jarri kun lamaan akka geggeessituuttidha isaan yeroo hundumaa kan achi gubbaa taa'anii dhaggeeffadhu eenyu kennu jalaan baatu. Raajii jala kaatta taanaan raajii sobduu jala kaatta taanaan amma faarfattuu tatis. Dhageessee faarfattuu waagaa ishee argattee deemsee jechuudha. Ilmi seexanamaa hojjeta waan ta'eef. Laalime albaahaa dha akkatti inni gadi alba'u dhugaa rabbii jechuudha. dhaggeeffadhaa paastariin kun akka ittiin nu ifatu nu akka ittiin nagassasu jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ergamoonni seexanaa gubadhunaan jechaa jira. Kana qofaa miti shamarran achi gubbaarratti isa jala yaate achi gubbaarratti yaate ilma haadha raa'u namaan jetti. Tajaajilaan kana tajaajiltuun kana laala shamarran biyyan ba nu isaaniif dubbanne isaan nu arrabsu. Laala kun immoo seexana ifachuu dhiisee nu ifata jechuudha. Laala qaxxaayi viidiyoo immoo tarkaanfii cululuqaa hojjenne achirraa buune jechuudha. Kiyanarraa gubadhu. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoon maqaa Yesuus Kiristoosin abiddi waaqayyoo ol waaqarraa sitti haa labuuf maqaa gooftaa Yesuusin gubadhaa. Namni akkamitti as gubbaa taa'e ilma haadha raa'u namaan jedha. Harraba kanaan kaleessa tajaajilaa turte mucaan kun jechuudha. Akkamittiin as gubbaa teessee nama arrabsiti. Eenyu ishiin kan nama arrabsitu. Hubannaaf ogummaa godhadhaame dura. Ani waldaan hooma an tajaajilaadhaaf jechuun dura hubannaaf ogummaa ilaaladhaa deema. Ani keessa bal'inaan na dhibee ani raajii masaratti ergaanaa dabarsi waldaa koo yoo barbaadan gujee koottaa haannaa maaramii koottaa buraayyuu koottaa akkas jechuun immoo dandeessu gubbaarratti yaatanii. Kun propagaandaa piroomooshinii ittiin isin piroomooshinii gootanidha. Beekna isa kana immoo warra isin hubannetti piroomooshinii godhi malee nuti nyaannee finne irra dubbii keessan dhaloonni qubee jechuudha. Abadan osoo ani jiru shamarran biyyan baa hin nyaatamtu. Ina cabarbartanii nyaattan galaa qotaa, galaa hojjedhaa, galaa waldaa keessan tajaajilaa. Nuti waldaa matumaanuu waldaa qilleensa irraa hin beeknu. Isa seerri kaawunsiliin beektu beekna malee jechuudha. Har'as gubbaarratti yaatee bakka harraba ishii harraba tokko waaqa waaqessaa harraba tokko nama arrabsu. Macaafa isa kamirraa dubbifatte? Macaafa Phaawulos immoo Daabiloos irraa dubbiste. Kamirraa dubbiste? Hubannaaf ogummaa. Atamma muudama sitti kenna raajiin tokko gaafa muudama sitti kennu gaa as gubbaarratti baatee bakka geggeessitu dhaqxee lakkoofsa tokko qabattaa jechuudha. Abbaa manaa keetti aantee teessaa bakka abbaa manaa keetii ittoo itaa ati lakkoofsa lamarra hin jirtu taanaan bakka ittiin tolu tajaajilli maaliif itti qorraqa. Ijoo neetworkii kun na dideedha. Hin sobanni miiseejii barreessaa jira lakka. Miiseejii keessan jana yookaan immoo kottukaa tajaajilli natti toluu dideerra. Eessatti gortee? Nama waaqayyo hojii xiqqoo tokko fixeetan dhufa. Na eegaa hojii xiqqoo fixeetan dhufa. Beekna isa kanas muudii isa kanas hin beekna jechuudha. Lakkoofsa lamarra kan teessu yoomiyyuu jaartii isaatii jechuudha. Jaartii raajii himu. Haqa ishii walitti himna jechuudha. Yoomiyyuu taanaan bilookii na gootanii hin dandeessanii nakasumaaf hin gubate. Maa qolloftan too garaa qabaattanii tajaajila maaddaan kuttanii deemture.
tajaajiltanii ol dhiyaatanii tajaajila addaan kuttanii deemtanii. Hin kadhattu taanaan shamarran walii galaatii giruuppii hidhaatii hundi keessa waliif kadhadhaa wal jabeessa. Kan kanaan achi tajaajilaa affeerrattee eenyummaan isaa kan hin beekamne maalummaan isaa kan hin beekamne har'a suufii uffateef har'a laagaa sagalee furdateef har'a goofaree filateef har'a suufii karabaataa kana hin beekna isa kanas beera. Sinumatu suufitti uwwisaa suufii sana eessaa dhufaa biyya laadhaa dhufaa booleetti eegaa booleedhaa sin harkaa fudhata. Ijoo dhaggeeffadhaa shittoon illee shittoo biyya laatiin Dubaayii ergitu. Joordaanii ergitu, Beeruutii ergitu, Saawud Arabiyaadhaa ergitu, booleetti eegee fudhata. Ganama sigaa firfirii nyaata, guyyaa xibsii nyaata, galgala shakilaa nyaata. Inni guyyaan hojjenne garaachisaa waan ta'eef. Beekna kanas. Maallaqa keessan maalii baaftuudha nuti kan yeroo hundumaa kan dubbannu jechuudha. Diinaa olii wangeelatti gufuu ta'aa, amajaajii wangeelaati, ifatami keessa rukutami maqaa Yesuusii cabi hidhami fakkaattonni akkasaa kan jala deemtanii dhuftan. Ekkoo namni namaan ifatamin jedhu. Namaan ifatamin jedhu yoomiyyuu taanaan namaan ifatamin jedhamu seexanaan ifatamin jedhama malee. Akkatti siifa galoshi. Nama arrabsitanii asirraa immoo wangeela harka mirgaatti qabattanii arraba bitaatiin immoo nama arrabsuu hin taatu. Hubannaan sitti irra waan ta'eef. Kan nutti goobsesini raajota waldaa himoo kan suufiitti bitessini amma suufii yoo baay'ate amma dhaqxee suufiin bitadha jettee hiyyeessee tokko bitachuu hin dandeessu kaa suufiin 10,800 10,24 bakka eenyuun itti waddachee raajota waldaa himoo eenyutu akka waddadu godhe shamarran biyyan ba'a maal godhan maallaqatti ergan shettoon qaleessa 250 binnu har'a kunoo birrii 600 hanga 800 galte maal goona nuti hiyyeessa eessatti garagallu. Raajota waldaa himoofuu jiraachuu dadhabne 3,000 kunoo tokko jala. Eeshi maal goonu har'a yoo suufii gubbaatti uffanne tiishartii waan hin bitannu hin qabnu. Yoo suufii fi immoo surree isaa immoo uffanne immoo jalaan immoo nu hirkata caammaan 10,000. Maal eenyu galche kana eenyu itti waddache eenyu qaala'insa nutti fide raajota waldaa himoo. Birriin jira kaa itti ergu. Inni kunoo biizinasii hojjeta waan ta'eef kash godhee bitata. Inni gurgurus kash godhee itti gurgura maallaqa barbaada waan ta'eef. Dhaabbadhaa singaa kana booda barbaadnu waan ta'eef nurraa bu'aa. Nurraa bu'aa shamarran biyyan baarraa bu'aa hojjedhaa harka keessa dhukkubsaa dafqa keessa nyaadhaa. Sinis immoo kaawwadhaa maallaqa keessan akkaawuntii irra kaawwadhaa. Hankanaan nama waaqayyoo garaa koo na dhukkubaa. Nama waaqayyoo dugda koo na dhukkubaa. Nama waaqayyoo waan mana godhu iyyuu hin beeku dugda na dhukkuba irra caalamuu dugdaan mataa dugdi kan si dhukkubu sa'aatii 24 muluu gugguufaa oolta mataan kan si dhukkubu immoo hirriba dhabdeet onlaayinirra bulta iimoorra bulta iimoorra iyyaa bulta iimoorra gaafa iyyaa bultu ganama hojiitti kaata sa'aatii 11 qursii qopheessuudhaaf gaafa sa'aatii 11 kaatu qorrisidhaa hirriba rafne hirribni akkasii qorra akkasii kanaaf mataan kan si dhukkuba kan ofitti fidu sini dhibee dugdina dhukkuba kan jettu immoo sa'aatii 24 muluu gugguufaa bulta. Achi deebitee immoo maal goota? Achi immoo as gubbaarratti baateetu ameen nama waaqayyo ameen naa ta'eera. Oomtuu si hin taane dugdi kan si dhukkubuuf sababii hojiidhaaf mataan kan si dhukkubuuf sa'aatii 11 kaata halkan onlaayinirra bultee waaqas hin qoriinaa kadhannaa jallaas hin kadhatiinaa. Ishii sinii galee akkas. Malee waan hin jirre waan hojiin dugda si kute waan onlaayinii halkan hirriba malee si bulchee mataa si dhukkubeef mataa na dhukkubattee waaqan qorii waaqa naa kadhu hin jedhin. Innoo ifatami keessa dhageessa itti ergame zariirraan maatiirraan firarraan akaakilee keerraan abaabilee keerraan sitti ergame qaalluun tokko mana keessan gamaa jirti achi ganama bishaan laga gama dhaabatanii gamanatti facaasu. Afuura jawwee siiksa. Siin jedhaati immoo dhuguma nama waaqayyoo hin qabu jetta. Abadan hin sobiinaa isinis ameen jedhina. Gaafa sitti raaju maal jetta beektaa? Hin sobda nama waaqayyoo. Hin sobda homaan taaneen. Hin sobda. Ameen jedhii harkaa fudhadhu iddoo sobaatti hin sobda iddoo dhugaatti dhugaadha jedhiin. Sijjeessa. Muudama sitti kennee ati kana booda muudamicha argatte waan ta'eef hin jirtu nama kee ga'us hin jiru.
Haqa lakkoofsa lama qabattaa lakkoofsa lama qabatte taanaan soofaadha bakka soofaa sanadha waan ta'eef soofaatti hirkattee jaartii waldaa sanaa jettee teessi. Ittoo anis immoo ameen jedhi ameen jedhi. Abeet 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 kan rimuufdi nama godhus ishii kan nama ol baasus ishii kan gan nama butus ishii sittin fakkaatiin maallaqa kee qarshii 10,000 innatarra kanfaltu boru bunnaa jabanaa barandaa jala teesseetu birrii 20 eegda kaleessallee birrii 5 hanga 10 ture amma birrii 20 galee birrii 20 eegda raajiitti maallaqa kee fixatte. Akkas ni sobee. Anaa waan naa dabaltanis hin jiru, waan naa gootanis hin jiru, garuu eenyummaasaa kan hin beekne dhufee sin tajaajiliin. Inni sirraa nyaatee galu dhufee sin tajaajiliin. Ani immoo kan irraa dubbadhu ishii nyaatamtee fan dubbadhatu hin taane ishii nyaatamterraa inni fayyaa haa baratuuf naasaa jira yeroo hundayyuu jechuudha. Namoonni as jala jirtan immoo ragaa qabdan ragaa raajota sobduu qela amma hundi keessan aayidii nagaa faddaa aayidii sidii deebisaa ragaa of harkaa qabdan fidaa. Ijoollee biyyan baatti dararamtu Saudi Arabiyaa, Joordaan, Beeruut bakka garaa garaa dararamtu immoo fidaa sagalee taanaaf yoomiyyuu taanaaf. Akkanatti nu hubadhaa hundi keessan jechuudha. Yoon dogoggoree na of galchaa nagaan nu bulaa halkan gaarii isiniif haa ta'u deebinee dhufnaa wal arganna faarfattoota sana wajjinis paastaricha wajjinis jechuudha. Qees bal'inaa dibeewu abbaa qees bal'inaa raajii masarattaa yerganaa dabarsi tokko. Achi immoo qees bal'inaa na du'e maqaa qees bal'inaa hin daldalinaa abboo baqaa hin daldalinaa sobiinaa. Dhuguma nama waaqayyo namni waaqayyo kun nama lafa kaaree 200 samii gubbaarraa sii qabee dhufee si fudhatu sitti fakkaate. Bakka itti ra'oota yaafattuu fi bakka itti handaanqolii horsiistuu fi kutaa ciisichaa